Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo akkam jirtu. Nageenyi keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan cufatti sinaa dhaqqabu siniin jechaa tartiiba qophiilee keenyaarraa isin beeksisna. Jalqabaa haga xumura sagantaa keenyaatti keessummeessuun kan isin faana turu Anayyaantu Bulchaati. Jalqabarra kan isiniif dhiyaatu oduudha. Oduuttaan sun weerara koleeraa Oromiyaaf naannawaa Somaaleetti dhalate ilaalchisuun gabaasaa UN'n qindaa'e isinii dhiyeessina. Xumura qophii keenyaatti ammoo weerarrii fi babal'ifannaan daangaa golee Oromiyaa irratti bifa qindaa'een geggeeffamaa jiru Oromoof Oromiyaa diiguuf kan akeekkate ta'utti akka hubatu waldaan hawaasa Oromoo naannawaa Jibuutii beeksise. Ibsa kanarraa gabaasaa qindeeffanne gama keessaniin geenya. Jalqabbii sagantaa keenyaarraa haga xumuraatti nu faana turaan afeerraa keenya oduun kunooti. Irra deebuudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa keessanitti mu'an waaqonoleeti. Jaal Oromsis Elemoo balleessaa takkaan maletti qabamee hidhamee haqa dhabee hidhaa keessatti hiraaraa jira. Miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Oromsis Elemoo badii tokko malee mana jireenyaa isaa magaalaa Hararii qabame erga hidhamee amma gara ji'a lamaaf kan deemu waggaa ta'u mana murtiitti deddeebi'ee dhimmi isaa erga qulqullaa'een booda manni murtii bilisa isa taasisus poolisiin gadhiisuu diduun bakka biraatti dabarsanii akka hidhanii fi himata haaraa irratti banuuf akka jirantu dubbatame. Haalli keessa jiru amma baatiin kun dhumtee guyyaa sadii siyaan baallama. Ji'a lammaffaa keessa jirammaa hanga qabamee haaleetti himannaa rabbanan manni murtii bilisa jedhee bilisatti hin jedhamee gadhiifamee ture deebi'anii achi mabraa Harariitii baafamee poolis xaabiyaa dhufee mabraa fidanii poolis xaabiyaa fidanii poolis xaabiyaa guyyaa salaasaa fidanii jechuun guyyaa kamisaa guyyaa lama bulchanii gaddeebisanii dhimmoota mana murtii dhiyeessan. Akka haalaatti guyyaa salaasaa halkan sa'a afuritti qabne jaanii haaleetti himannaa banan. Jaal Oromsis Elemoo qaama miseensa hooggana adda bilisummaa Oromoo ta'ee fi miseensa dhaabaa ifatti biyyattii keessatti hojjetaa jiru ta'ee osoo jiru maqaa shanee jedhu itti maxxansuun akka rakkisaa jiranii fi gara Oromiyaatti dabarsuuf akka yaada qabanillee beekuun danda'ameera. Silkisaa qorannaa bakka ashabbaariidhaa shanee maarree bakka afanuma kan isaan haasa'anii anillee hangaan achitti koomishinara poolisii sanitti illee deddeebi'ee akkanaa rakkoo kanaa keessa jirraa maaliif manni murtii bilisa jedhee ture maaliif gadi hin dhiifnee jedheen gaafadhee ture mootummaatu gubbarraa hin gadhiisinaan hundachaa jira naan jee koomishinartichi hin gadhiisuu hin dandeenyu indaganaa deebi'ee bakka biratti Oromiyaatiin dabarsuu deemaa nan jee beektee. Poolisoonni gaafa barbaadan qofatti hidhu. Gaafa barbaadan ammoo hidhamtoota biroo bira fiduun jaala badii hin qabne hidhaan gidirsaa kan jiran hoggaa ta'u golgaa shaneedha jedhuun mirga isaa akka dhiiban waan inni hin beeknee fi hin dalagne akka itti maxxansan kan hubatame yoo ta'u jaalli kun hoogganni kiyya Finfinnee jira isaan waliin hojjedha malee waan jettan hin beeku jedhee falmatus qaama isa dhaga'u akka hin argatintu hubatame. Obbuuta akka mana kophaatti itti dhufan obbuuta akka nama keessa fidan
amma kaleessa bakka mana duraan nama keessa jiru fuudhaniiti amma bakka biraatti amma ulaan qulfii alaan itti godhanii obbaan nyaata geessuuf qulfii alaa irraa bananiiti nyaata ol naqaniif. Kaleessa akkas godhan duraan nama keessa jira maamma qobatti bobaasan. Kana akkana shibbaa akka qaaqaxaa godhaniiti achumaan xiqqishoo kan mataa ol keessee dubbista malee itti dhiyaachuun hin danda'amu. Inni bakka wantuma bakka abaawoodhaa manaa min kanuma naa odeessa dhibeen gaafadhu maali ajajaa sana ajaja waraana maarree waraana shaneetii maarreedhaan hanjaa nuti naga'umaan jiraatu bilbila keessa waan hedduu bilbila isaa keessa argameen jaaniituma mana fattashu seenanii meeshaa waraanaa faqabsuus nuti kan jaaniin amma kunoo manni jireenyaa kan hin jiraadhu kana laalladhaa fattashaa waan harkattanuu fudhadhaa jedhanii fafattashaniituma waan takka dabanii bilbiluma qabatanii deeman. dhimma hogganootaa fi qondaalota adda bilisummaa Oromoo murtoo seeraa malee murtii dabaatiin manneen hidhaa keessatti raarfamaa jiran irratti abukaatoon seeraa obbo Tulii Baayisaa BBC Afaan Oromoof yaada kennan. Dhimma hogganootaa fi qondaalota adda bilisummaa Oromoo manneen hidhaa keessatti dararamaa jiranii qaama gaafannu dhabne jechuun abukaatoon seeraa obbo Tulii Baayisaa BBCtti himan. Hogganoonni fi qondaalonni adda bilisummaa Oromoo olaanoon mana hidhaa jiran erga mana murtiitti dhiyaatanii waggaa caaleera jechuun obbo Tulii Baayisaa hogganoonni fi qondaalonni ABO kanneen akka Jaal Abdii Raggaasaa, Jaal Mikaa'el Booran, Jaal Kennaasaa Ayyaanaa fi Jaal Lammii Beenyaa fa'aa mana murtiitti kan dhiyaatan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 ji'a gannaa keessa ta'us BBCtti himan. Isaan qofa osoo hin taanes miseensonni qondaalonni fi hogganoonni adda bilisummaa Oromoo sadarkaa garagaraatti godinaalee irra jiran mirgi wabii isaanii mana murtiitti eeggameefillee poolisiin gadhiisu waan dideef ammayyuu hidhaa jiru jechuun ifoomsaniiru. Himanni irratti hin banamne kaaniif ammoo mirgi wabii eeggameeraaf garuu namoonni kunneen osoo himanni irratti baname hin jiraatin akkasumatti hidhamanii jiru. Qondaalota olaanoo kanneen keessaa Jaal Abdii Raggaasaa, Jaal Lammii Beenyaa fi Jaal Daawit Abdataa mana murtii federaalaa fi mana murtii waliigalaa Oromiyaan yakka kamirraayyuu bilisa jedhamus BBCtti himan obbo Tuliin. Jaal Mikaa'el Booraniif Jaal Kennaasaa Ayyaanaa ammoo abbaan alangaa waan isaan himachiisu hin jiru jechuun bilisa jedhamanii garuu akkasumatti hidhamanii jiraachuus dubbatu. Namni himata irraa qabu hin jiru garuu akkasumatti mana hidhaatti gatamanii jiru jechuun obbo Tuliin. Jaal Dr. Gadaa Oljirraa fi Jaal Gadaa Gabbisaa fa'aa ammoo qorannaanis irratti akka hin dhiyaanne hin himatamnes erga qabamanii hidhamanii kaasee akkasumatti jiru qaama gaafannu wallaalle jechuun BBCtti himan abukaatoon seeraa obbo Tuliin. Akka seera Itoophiyaatti namni tokko to'annoo jala oolee sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaachuu qaba. Hogganoonni fi qondaalonni adda bilisummaa Oromoo olaanoo fi miseensonni dhaabaa hedduun garuu erga mana murtiitti dhiyaatanii waggaarra darbus dubbataniiru obbo Tuliin. Itoophiyaa keessatti amma akka seerratti bulluu fi akka humnatti bullu gargar baasuun ulfaataa ta'eera. Osoo seerri hojiirra oola ta'e silaa jarri kun sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaachuu qaban turan jechuun BBCtti himan obbo Tuliin. Yakkamaan mana murtiitti dhiyaate mirgi wabii eeggamee fi bahu yookaan yakki isaa guddaa ta'e ammoo mana hidhaa tura. Kanaan alatti alaa deddeebi'ee falma jedhuun waan seerri biyyattii jedhu BBC yoo ibsan osoo himata irratti hin banin mirga wabii osoo hin eeginiif akkasumatti nama tokko hidhanii kaa'uun ofumaa isaatii yakkaadha. Osomaa beeknu nuyis isaanitti himaa turre jedhan yaalii taasisan yoo yaadatan abukaatoon seeraa kun. Amma rakkoo kan ta'e eenyuun akka gaafannuudha kan jedhan obbo Tuliin. Jaal Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'aa yeroo hidhaa turan dhimmi isaanii mana murtii federaalaa waan qabameef hanga mana murtii jibbaataatti iyyachuun mirgi wabii eeggamee fi akka gadhiifaman gochuus dubbataniiru. Warri kaan ammoo Oromiyaa keessatti hidhamanii jiru waan ta'eef kan iyyatu mana murtii onaatti waan ta'eef isa ammoo raawwanneerra jedhan obbo Tuliin yaada BBCf kennaniin. Garuu manni murtii onaa namoonni kunneen bilisa gadhiisa jedhus poolisiin onaa hin beeknu nuyi miti kan hidhe jechuus BBCf himan. Komishinii poolisii Oromiyaa deemnee yoo gaafannetti nuti hin beeknu jedhu jechuun dubbatu. Mana murtiitti na miidhe jettee akkan mana murtii olaanaa hin deemneef manni murtii onaa gadhiisaa jedhee murtii kenneera.
namni marti na hin ilaallatu waan jedheef qaama gaafannu wallaalle silaa abbaa langaattu itti adeemee raawwachiisuu qaba ture. Poolisiin murtii kana kabachiisuu osoo qabu hidhee kaa'eera jedhan obbo Tuuliin yaada BBCf kennaniin. Obbo Tuuliin haqa namoota kana kabachiisuuf itti gaafatamummaa kan qabu ministeera haqaati jedhan. Ministeerichaattis xalayaa barreessuun galchineerra. Waajjira pirezidaantii naannoo fi waajjira ministeera muummeettis ergineerra. Inumayyuu waajjirri ministeera muummee xalayaa kana hin fudhannu jedhanii nutti deebisan jedhan. Amma akka abukaatoo isaanii osoo hin taane akka hiriyyaa taane ogummaa seeraatiin waan isaan gargaaru hin qabnu deemnee fayyaa isaanii gaafachuu malee hojiin kenniinsa haqaa danqame jira jechuun bu'aa bayii keessa darban firii dhabuu himu obbo Tuulii Baayisaa. Kana dura Komishiiniin mirga namoomaa Itoophiyaa miseensonni adda bilisummaa Oromoo haala seeraan ala ta'een hidhamanii jiran dabalatee kanneen osoo himannaan irratti hin banamin bakkee garagaraatti hidhaman irratti argaman biroos hanga himannaan hin qabaannetti mana murtiitti hin dhiyaannetti atattamaan akka gadi dhiifamaniif gaafatee ture jechuun bu'aa bayii haqa hidhamtoota barbaaduuf dhama'uu isaanii BBCtti himan abukaatoon seeraa obbo Tuulii Baayisaa. Sinodosiin Ortodoksii dubbii muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi rakkoo mana amantichaa mudate irratti dubbatan balaaleffate hiriira mormii guutuu addunyaatti waamuuf dhaaddate. Qulqulluu Sinodosiin mana kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa dubbii ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmed rakkoo amma mana amantichaa keessatti deemaa jiru ilaalchisee dubbataniif deebii jechoota ciccimoon dabaalame roobii galgala kenneen dubbii Muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed kufaa godhee wantoota isaan jiran irrattis tokko tokkoon yaada irratti kennee jira. Sinodosichi mootummaan olaantummaa mana kiristaanaa mirgaa fi dantaa seeraan isheef kenname kabajsiisuun gochaa seeraan alaa irratti raawwatameef sirreeffama barbaachisaa ta'e kennuudhaan itti gaafatamummaa heerri kenneef akka bahatu kan gaafate yoo ta'u tarkaanfiin sirreeffamaa yoo hin fudhatamne sadarkaa addunyaatti hiriirri akka waamamuuf doorsiseera. Bifuma kanaanis yaamicha qulqulluun Sinodosiin kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa hordofuun hiriirri mormii biyyoota alaa garaagaraa keessatti akka tahaa jiru suur-sagaleen viidiyooleen bahaa jiran mul'isaniiru. Hiriira taasifamaa jiru kanaanis dhaadannooleen qabatanii bahaniin mootummaan miidhama uummataa hin dhageenye hin barbaannu nu gaheera Dr. Abiyyi Ahmed yakkamaadha duguuggaa sanyii geggeessaara jechuun sagalee isaanii yeroo dhageessifatan dhagahame mul'atee jira. Gaafii yeroo dheeraaf afaan uummanni keenya beekuun uummata keenya tajaajiluu qabnaan nuuf eeyyamaa jechuun deebii dhabuurraa kan ka'e Oromiyaatti Sinodosiin haaraan labsamuu wal qabate balaaleffannaa qulqulluu Sinodosiin mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa hordofee muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed ibsa kaabinootaaf laataniin manni amantaa Ortodoksii ofumaa isheetiin rakkoo dhalatee waliigaltee furatu qabdi kaabineen harka keessa hin seensisina. Akka mootummaatti ammoo kanaan duras gargaaraa turre ammas gargaarsa nurraa eeggamu biyya fayyadan mootummaa fayyadan waan ta'eef isin cinaa jirra garuu dhimma keessoo keessanii keessan seennu jechuun ni yaadatama. Oduu xumuraatiin kibba Oromiyaan godina Booranaatti uummanni hongee hamaa waggaa 40 darban keessa hin mul'atiniin miidhaa hamaaf saaxilamutu gabaafame. Hongee godinicha mudateen jiraattonni godinichaa 800 ol ta'an gargaarsa midhaan nyaataa hatattamaa kan barbaadan ta'u aangawoonni godinichaa ibsaniiru. Bokkaan yeroo dheeraaf otoo hin roobin waan tureef jireenyi qonnaan bultoota naannichaa kan bishaan roobaatiin oomishan kalloowwan 10,000 lakkaa'aman jalaa dhumanii fi midhaan isaanis barbadaa'e garmalee miidhamutu barame. Rakkoo bishaanii fi nyaataatiin wal qabatee lubbuun namaa darbaa kan jiru ta'u jiraattonni Addis Istaandaardiif mirkaneessaniiru. Amma loowwan irraa abdii kutanne jirra. Lubbuu keenya oolchuuf tattaafachaa jira jechuun Addis Istaandaardiif kan himan gaaga'amni si'anaa kun seenaa Booranaa keessatti isa hammaataa fi jireenya namootaa irratti dhiibbaa guddaa kan uumeera jedha jiraataa ona Areeroo obbo Baqaaluu Abarraa. Namoonni tokko tokko gara magaalaa godaanaa jiru. Namoonni dadhaboo fi gargaarsa hin qabne garuu qe'eesaatti du'aa jiru. Namoonni otuu nyaatiin oolanii bulaa jiru. Fuuluma isaanii ilaaltee himuu ni dandeessa. Gaaga'amni kun yoo akkanatti fufe lubbuu namoota hedduu fixuu danda'a jechuun Addis Istaandaardiif hima obbo Baqaaluun.
ogeessa kominikeeshinii ona areeroo kan ta'an obbo Dinqaa Daadhii Addis Istaandaarditti akka himanitti namoonni nyaata argachuuf dhama'aa jiru jechuun beela hammaataaf kan saaxilaman ta'us himaniiru. Jiraattonni ona keenyaa kan nyaata argachuu dadhaban jiru, karaa ittiin argatan kan hin qabne jiru, gargaarsi nyaataa hin godhamuuf taanaan beelaan dhumu jedhu obbo Dinqaan. Dhaabbileen gargaarsaa tokko tokko gargaarsa lubbuu baraaruu taasisaa kan jiran jiru, garuu gargaarsi isaan dhiyeessan hamma barbaadamu kan walgituu miti. Dhaabbileen kunneen rakkoo jiru guutummaatti furuu hin danda'an jechuun obbo Dinqaan dubbateera. Rakkoo nyaataatiin alatti hir'inni bishaan qulqulluu hammaataadha. Jiraattonni bishaan haroo fayyadamaa jiran dhukkuboota bishaan faalameen dhufan kan akka gara kaasaaf saaxilamaa jiru. Amma garuu haroowwan kunneenis gogaa jiru waan ta'eef bishaanumtis sunuu hin jiru jedhu. Akka obbo Dinqaan jedhetti dandeettii beela dandamachuu xiqqaa waan qabaniif namoonni dulloomanii fi daa'imman beelaan du'aa jiru. Bulchaa godina Booranaa obbo Jaarsoo Boruu jiraattota godinichaa miliyoona 1.7 ta'an keessaa namoonni 700,000 beelaaf saaxilamaniiru jedhan. Waqtii roobaa shaniif walitti aansuun addaan citee waan tureef loowwan 1,000 ajjeesuun oomisha midhaanii barbadeessuuniin gaaga'ama namoomaa kan daraan hammeessee jira. Onoota godinichaa 13 keessattuu beelli mudate jechuunis himaniiru. Dhukkuboonni bishaan faalameen daddarban kan akka koleeraa, gara kaasaa fi finnii mul'achuus bulchaan kun ibsaniiru. Mootummaa, dhaabbilee gargaarsaa, hojjettoonni mootummaa fi daldaltoonni buusii gochuun duula lubbuu baraaruu kana kan gargaaran ta'us hammi barbaadamu hamma dhiyaateen kan wal hin madaalle ta'uu obbo Jaarsoon Addis Istaandaardiif addeessaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qindeessaan gargaarsa namoomaa Ochaa akka jedhetti ji'oota waxabajjii fi muddee 2022 gidduutti naannolee Somaalii, Oromiyaa fi sabaaf sallammii fi uummattoota kibbaa dabalatee namoonni gaanfa Afrikaa keessa jiraatan miliyoona 12 ta'an hongeedhaaf kan saaxilaman ta'uu ibseera. Ibsa ammajjii 18 Ochaan baaseen naannoleen kunneen ammajjii 2023 booda waqtii bonaa seenuu waan ta'eef hongeen garmalee kan hammaatu ta'us ibseera. Akka ibsa Ochaatti rakkoon midhaan nyaataa ji'a muddee keessa onoota kanneen keessatti mudate torbaan dura ji'a ammajjii keessa harka 30 ni dabala jedheera. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kan hangammaa ture qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Dhaggeeffattoota keenya akka caqasaa jirtan qophii keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa isiniif tamsa'aa jirudha. Jalqabarra akkuma isin beeksisne weerara koleeraa Oromiyaaf naannawaa Somaaleetti dhalate ilaalchisuun gabaasaa UN'n qindaa'e isinii dhiyeessinaa faana bu'aa. Weerara koleeraa Oromiyaa fi naannawa Somaaleetti dhalate ilaalchisuun gabaasa UN. Dhibeen koleeraa godinaalee Oromiyaa fi naannawa Somaaleetti namoota kumaan lakkaa'aman irratti argamuu fi lubbuu kanneen 28 ta'an ammoo galaafachuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanitti beeksise. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindoomina dhimmoota gargaarsa namoomaa OCHA Oromiyaatti weerarri koleeraa gandeen 66 kan onoota 8 godinaalee Baale, Gujii fi Arsii lixaa keessatti argamanitti akkaan babal'ataa jiraachuu gabaasa tibbana baaseen addeesse. Akkasuma naannoo Somaaleettis onoota 2 kan zoonii 91 kan ta'an lammiilee qe'ee isaanii irraa buqqaanii harka namaa eeggachaa jiranidha. Harki guddees namoota dhibee kanaan du'anii daa'imman umurii waggaa 14 fi sanaa gadii keessumaa daa'imman ganna 5 gadii ta'uun ragaan OCHA'n tibbana baase irraa hubachuun ni danda'ama. Onoota 10 dhibee kanaan miidhaman keessatti namoonni miliyoona 1tti dhiyaatan balaa guddaa keessa jiru jechuudhaan sadarkaa hammina rakkichaa ibsa OCHA'n. Akka gabaasa OCHA'tiin ibsametti muddee 26,2022 ministeerri fayyaa Itoophiyaa akka gabaasa OCHA'tiin ibsametti muddee 26,2022 ministeerri fayyaa Itoophiyaa akkaataa karoora koleeraa dhabamsiisuu biyyaalessaa hojiirra oolchuun danda'amu irratti
qaamolee dhimmi ilaallatu waliin walga'ii gaggeessee ture. Walga'icha irratti dhaabbileen miti mootummaa fi dhaabbileen mootummaa kanneen akka Inistituutii Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa, Biiroleen Fayyaa Naannolee Oromiyaa fi Sumaalee, Dhaabbata Fayyaa Addunyaa fi Fandiin Gargaarsa Daa'immanii UNICEF hirmaataniiru. Amajjii 13 2023 duulli talaallii koleeraa afaaniin laatamu OCV'n Oromiyaa fi naannolee Sumaaleetti kan eegalame ta'uu gabaasa isaaniitiin kan tuqe OCHN haa ta'u malee namoota dhukkuba kanaan qabaman keessaa parsantiin 77 ol hanga ammaatti talaallii koleeraa afaaniin laatamu hin fudhanne jechuudhaan karoora fi walga'ii bilxiginnaan fakkeessiif gaggeeffame saaxile. Uummanni xiyyeeffannaa fi tarkaanfii furmaata weerara dhibee isa muddate irraa lubbuun isaa baraaruu dhabuun haala akkaan yaaddessaa keessa jiraachuu kan hubachiisu gabaasni kun qaamoleen miti mootummaa adda addaa haala ulfaataa keessatti tattaaffataa jiraachuu ibse. Maallaqa gahaa dhabuu fi michootni gargaarsaa argamuu danda'an murtoowwan ta'uun rakkina hawaasa muddate kanaaf furmaata gochuuf tattaaffii taasifamuuf danqaalee jiran ta'uu ibse. Kanatti dabalee hanqinni daawwaa talaalliin laatamuu Meeshaaleen wal'aansaa kanneen qorannoo qulqullina bishaanii feesisan kuusan bishaanii fi ambulaansiin murtaa'oon jiraachuu akkasumas ogummaa teeknikaa bulchiinsa dhimma dhibee koleeraa gahaa dhabuu fi rakkoon nageenyaa naannicha gufuulee ijoo ta'us beeksise. Rakkoon nageenyaa guyyuu hammaataa deemaa jiruun gamattis ogiinsa fi hongeen naannolee dhibeen koleeraan itti ka'e kanneen itti uummata muddate rakkinicha dachaa taasise. Koleeraan baakteeriyaa viiboorii koleeraa jedhamuun kan dhufu yoo ta'u yeroo baay'ee nyaata yookiin bishaan faalameen daddarba. Jiraattota dhibee kanaan qabaman keessaa irra jireessi parsantiin 80 bishaan iddoo qulqullina hin qabne akka fayyadaman dubbataniiru kan jedhu gabaasni OCHN. Dhabamuun tajaajila bishaan qulqulluu fi hanqinni gama qulqullina naannoo eeguutiin jiru sababoota ijoo weerara koleeraa saffisiisan akka babal'atuuf gumaachan keessaa hangafoota jedha gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindoomina dhimmoota gargaarsa namoomaa OCHN tibbana baasen. Yola,
Dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo amma qophii keenya guyyaarraa ka xumuraarra geenyee jirra. Innis weerarrii fi babal'ifannaan daangaa golee Oromiyaa irratti bifa qindaa'een geggeeffamaa jiru Oromoo fi Oromiyaa diiguuf kan akeekkate ta'utti akka hubatu waldaan hawaasa Oromoo naannawaa Jibuutii beeksise. Ibsa kana irraa gabaasaa qindeeffannee gama keessaniin geenyaa nu hordofa. Daangaa golee Oromiyaa irratti bifa qindaa'een geggeeffamaa jiru Oromoof Oromiyaa diiguuf kan akeekkate ta'utti akka hubatu waldaan hawaasa Oromoo naannawaa Jibuutii beeksise. Waldaan hawaasa Oromoo naannawaa Jibuutii kana kan hubachiise haala yeroo ammaa addatti weeraraa uummata Oromoo irratti geggeessamaa jiru irratti fuulleffachuudhaan ibsaa baaseeni. Oromoon akka sabaatti ergaa kolonii gita bittoota Habashaa jalatti kufeeti kaase yeroo inni itti nagaaf tasgabbiidhaan jiraate yaadachuun ni ulfaata. Ergaa jedhee booda akka sabaatti Oromoo adamsuuf ajjeesuun daangaa isaa dhiibuu qabeenyaa isaa saamuuf barbadeessuun aadaaf hojimaata biyyattii ta'uu yaadachiise. Sirni mootummaa ammaa kabajamuu mirgaa dhala namaaf olaantummaa uummataa moggaatti dhiisee faayidaaf dantaa dhaaltee akeeka sirna moofaa tiksuu irratti xiyyeeffatee jiru keessatti sarbamiinsi mirgaa namoomaaf dimokiraasii mul'ataa jiru rakkoof gidiraa sabni keenya yeroo ammaa keessa jiru daangaa dabruu agarsiisa jechuun waldaan hawaasa Oromoo naannawaa Jibuutii ibsa kanaan addeessee jira. Silaa gaheen mootummaa roorroo keessaaf alaa dhufuu ittisuuf wabii heeraaf seera mirkaneessuu ta'ee osoo jiru mootummaan PP finxaaleeyyii sossobuu uummatatti goobsuuf yakkaaf badii dalagaa jiraniif golgaa siyaasaa ta'ee fi of mul'isu arguun hedduu nama gaddisiisa. Ergaa jedheen booda har'a finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa irraa ka'uun saba keenya goolaa jiran tikaa fi tumsa mootummaa federaalaaf bulchiinsa naannichaa akka ta'e mul'ataadha jedheera. Lolli qindaawaaf weerarri daangaa gama maraan Oromiyaa irratti labsamee jiru tumsa waloo mootummoota gabroonfataa PPF waa'illoota isaa gidduu jiru akka ta'e galmi isaas Oromoo jilbeenfachiisuuf biyya isaa diiguuf akka ta'etti hubannaa jedheera. Labsi waraanaaf weerara daangaa golee Oromiyaa hedduu keessatti labsame cinatti ololliif maqballeessiin qabsoo Oromoo xureessuuf mirgaa ofirraa ittisu sabni keenya gochaa jiru xiqqeessu bal'inaan oofamaa akka jiru quba qabna kan jedhe waldaan hawaasa Oromoo naannawaa Jibuutii miidiyaalee mootummaa dabalatee kanneen marsaalee hawaasaa irratti balbaloomaa oolan roorroof gidiraa Oromoo irra ga'u waakkachuu isaaniitiin wal qabate sagalee dhabuun saba keenya yaaddessaadha jedheera. Daangaan Oromoo gama maraan sharafamaa to'annoof bulchiinsa alagaa jalatti buluuf dirqamuun akkuma jirutti ta'ee har'as gama hedduun daangaan Oromoo dhiibuun saba keenya qe'ee isaa irraa buqqisuun ajjeesuuf qabeenyaa isaa barbadeessuun aadaaf hojimaata to'annaaf iggita dhabee akka ta'e hubachiisa. Lolli qindoominaa milishoota naannoo Amaaraa finxaaleeyyii naannichaan kanneen faannoo ofiin jedhaniin godinoota Wallagga Bahaa giddugaleessaaf kaaba Shawaa Fantaallee naannawaa isiitti geggeeffamaa tureef har'a itti jiru dhaabbii dhabuun wal qabate kajeellaan daangaa babal'ifannaa gama baha Oromiyaa irratti baroota eeggatee dho'u haala mijataa laafiinsa sirna mootummaa jirutti hirkate har'as uummata keenya daangaa irra jiru irratti balaa hamaa qaqqabsiisaa akka jiru quba qabna jechuun waldaan hawaasa Oromoo naannawaa Jibuutii ibsa isaa tibbanaa kanaan ifa godha. Gama biraan haalli uummanni keenya gama kaabaa godina Walloo keessa jiru hedduu yaaddessaadha. Ergaa jedheen booda akeekni gama kanaan jiru bulchiinsa godinichaa humnaan diiguu qofa irratti kan xiyyeeffate
osoo hin taane duguggaan sanyii barootaaf karoorfame dhugoomsuuf kan akeekkate ta'uu addeessa. Lola qindaawaa milishaa naannoo Amaaraaf hidhattoota finxaaleeyyii faannootiin banameen lubbuun namootaa nagaa akka darbe, qabeenyaaf manneen uummataa hedduun akka barbadaa'e, kanneen lakkoobsaan hin beekamne qe'ee irraa akka buqqaaniif bakka buuteen isaanii kan hin beekamne hedduu akka ta'an kan hubachiisu ibsi waldaa hawaasa Oromoo naannawaa Jibuutii kun haala qabatamaaf ilaalcha finxaalessummaa naannoo Amaaraa keessa jiruun wabiin jiruuf jireenya uummata keenya godina Walloo yaaddessaa ta'uu ifoomsa. Duulli godinicha irratti geggeessamaa jirus akeekni isaa Oromoof Oromiyaa diiguu akka ta'e hubachuuf uummata kana cina dhaabbachuun dirqama Oromoo maraa ta'uu hubachiiseera. Waldaan hawaasa Oromoo naannawaa Jibuutii. Waldaan hawaasa Oromoo naannawaa Jibuutii xumura ibsa isaa kanarratti yaamichaaf gorsa qabxilee adda addaa of jalaa qabu dabarseen qabsoo bilisummaa Oromoo geggeessamaa tureef har'as itti jiramu daran jabeessuuf, jaarmayoomsuuf, tumsa waloof hanga wareegamni lubbuuf qabeenya waan gaafatuuf gama keenyaan tokkummaaf ijaarsa jaarmaa keenya cimsataa tinnisaa diinagdee irratti jabaanne akka hojjennu akkuma kaleessa lafee dugdaa qabsoo bilisummaa Oromoo taane akka of mul'isnu gadi jabeessinee dhaammannaa jedheera. Humnootiin daangaa Oromiyaa humnaan cabsuuf wixxifatan kanneen dheebuu babal'ifannaa daangaatiif foolachaa jiran marti hariiroo uummattoota gidduu jiru booressuu irraa akka of qusatan, akkasumas mootummaan bilxiginnaa golgaaf ispoonsara finxaaleeyyii ta'uu irraa akka of qusatu jabeessinee gaafanna ergaa jedheen booda murni aangoo of harkaa qabu kun maqaa shanee jedhuun gaaffii uummataa bal'aa ukkaamsuu irraa akka dhaabbatu, finxaaleeyyiin Amaaraa uummata nagaa ittiin ficcisiisaa jiru irraa akka of qusatu gaafatuun badiif yakka sukkanneessaa hanga duguggaa sanyiitti raawwatameef gaafatamni kan isaanii ta'uu hubachiisee jira. Uummati keenya qe'ee isaa irratti nageenya dhabee buqqa'ee qabeenyi irratti barbadaa'e maatii wareegamtootaaf warra qaamaaf qorqalbii isaanii miidhame keessattuu warra bulchiinsa seeraan alaa jalatti gidirfamaa jiran uummata keenya godina Walloo gargaarsaaf sagalee ta'uudhaan akka cina dhaabbannu dhaammannaa jedhee jira. Dhumarratti waldaan hawaasa Oromoo naannawaa Jibuutii rakkoolee walxaxaa biyyattiis ta'e nageenya Oromoof Oromiyaadhaaf furmaanni waaraan yaada mariif nageenya addi bilisummaa Oromoo ABO'oof tumsitoonni qabsoo bilisummaa Oromootiin dhiyaate waan ta'eef murni aangoo biyyattii of harkaa qabu PP'n lolaa waboof uummata Oromoo irratti labse dhaabe gara mariitti akka deebi'u, Oromiyaan dirree lolaaf jeequmsaa gochuu irraa akka of qusatu, lolaa daboof birmannaa finxaaleeyyii Amaaraaf weeraraa daangaaf akkasumas babal'ifannaa lafaa Oromiyaa diiguu irratti akeekkate akka dhaabsisu cimsanii. Hordoftoota sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo qophii keenya irraaf qabannee dhiyaannee xumurree jirra. Jalqabbii sagantaa keenya irraa haga xumuraatti turtiin faana taasistaniif galanni keessan bilisummaa ta'u isiniin jecha qophii keenya itti aanu naga walitti deebinutti nagaaf fayyaa keessanuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.